dhaabbata hamilee namatti horee abdii nama jajjabeessee namni kun abdii horatee edaa jirraa qabnaadha nama nu gargaaru dhaabbata akkanaa ni qabnaa jedhee qabatamaan lafatti arguu danda'edha jechuudha dhaabbanni kun. Akkuma kana duraan mooraan kun bishaan hin qabu ture, bishaan hedduu bishaan rakkataa ture, bishaan waduullee hin qabu, bishaan dhugaatiillee hin qabu. Duraan asitti dhaabbanni kun dhufee bishaan asitti biirii bareedaa isaa qotee masjiida kana baasuudhaaf, masjiida kana qofa osoo hin taane hawaasni naannoo kanaadha ijoolleen madrasaatti barattu bishaan asirraa dhuguudhaan dhiqachuudhaan wada'achuudhaan baay'ee bishaan kun tajaajila guddaa kan kennaa jirudha. قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا ديغرس ربيتين دابني تولا أولتما بشاشا أكما مكايسا فولسا بشاشان أمة مسكينة برا دابتا ممن الراقور سورة أرقما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. كبجمتوتا هردفتوتا ميديا دابتا تولا أولتما بشاشا وجين كان يهرا كان مسجد أبو بكر الصديق كان إجارة مارو مسجد ما قال أقارو كيسد حالا كان في أسكين يجرى الحمد لله رب العالمين. هوجي ججبا هوجته هوجي سفسان مسجد كان إجارة تمرو داف سفس سار جرا فرمتك وكيس هوجي نقول في أسنو جرى الحمد لله رب العالمين. توسا جم توكي جرا بتاتين قطما جرا قرين سا قطما ما جرا قرين أكو ما قرتنا كرو أبتة جرا توسا دا كنو سمنتون تنا ما جرا الحمد لله رب العالمين. وقا قرر الدباتين مو توان كن أبتة تمجرا يروم ديهو كنا كيسا كوي مالمان سدان كنا كيسا كليسا إيجالي توان ساقرر الدباتين أبتة جرا الحمد لله رب العالمين. وجين كوني قاسا في سجبار أنا دي ماجرا كلنا اللي دي ماجرا هجي كم مجلسار الحمد لله رب العالمين. نما بس إنكم يرد يوهوت هجي سارات أمورته غير صلاة عبادات وجوتي تركان فنان نما جمد ربنا وتعيسو أبني تولا أولتما بشاشا هدو هجي بونسا وان هجتا جروف نموني وان كانت أجيسن نهردو فوران نو إيافة شوراف أبتا كenya إيافة شوراف gahee keessatti qooda fudhachuudhaaf waan dandeessan gargaaruudhaaf ijoollee du'aa illee kadhachuu ta'e ijoollee miidiyaa kana hordoftanii illee nama biraan gahullee ta'e hojii gurguddaa hojjetaa jira. Nama gargaaruu irratti argama, islaama gargaaruu irratti argama, ofiifillee gargaarsatti haajoma, gargaaramee gargaaruutti haajoma, guddatee guddisuu irratti argama. Duukaa bu'aati ilaalaati humna ta'aati hamilee ta'aati akka dhaabbanni tola ooltummaa bashaashaa kun waan gurguddaa hojjetee kana caalaa ummatatti gadi bahee waan gurguddaa biyya kanaaf malu akka inni hojjetu abdii guddaa isinirraa qabna akka isin jajjabeessitanu. Baarakallahu fiikum. Dhaabbanni tola ooltummaa bashaashaa dhaabbata addaati. Dhaabbata dhaabamee jiru irraa akka godina Jimmaatti dhaaba jabaa, dhaaba bakka gurguddaa gamtokkee biyya kanaa ta'ee adeemuudhaaf qophaa'ee ol ka'eedha. Hojii isaallee kan miidiyaatti ol hin baane hedduutu jira. Biirii hedduu qochisiisuudhaan miskiina hedduu nyaachisee obaasee waan jirri rakkatan bira dhaabbachuudhaan yatiimota bira dhaabbachuudhaan waa gurguddaa hojjetaa dhufee as gahee jira. Garuu ummatatti mul'anne malee waan gurguddaa hojjetee rabbiillee akka inni irraa jaallatuudhaaf mannillee akka galateeffataa jiru lafatti baay'ee kan nama gammachiisudha. Garuu alhamdulillahi rabbil alamin yeroo dhiyoo keessa miidiyaa isaasillee banatee amma gara ummataatti ol bahee kana hojjetaa jirra. Waan hojjennu kana isinillee nu galateeffadha. Akka nutillee waan gurguddaa gara fuulduraatti hojjennuuf nu jajjabeessaa jechuudhaaf miidiyaallee banatee yuutuubii irratti banatee feesbuukaanillee banatee nu deeggaraa, nu bira dhaabbadhaa, miskiina keenya gargaarra, yatiimota keenya gargaarra, masjiida keenya ijaarra, namoota bishaan dhabanii biirii qonnee baafna. Akkuma kana waan ilmi namaa itti haajamu hunda bira dhaabbannee gargaarree namoota gargaaruudhaaf malu ispoonsara godhannee ofitti waammannee karaa dhaabbata kanaatiin akka ummata rakkatanii jiranuu fi masjiida rakkateef madrasaa rakkatee fi miskiinota yatiimota gargaarree bira dhaabbannee bakka jirruutti ol fudhannee bakka jirru birallee dabarsinee namni harka qalleeyyiin nu keessa akka inni dhabamee hundinuu nama of danda'u ta'uudhaaf baay'ee irratti hojjetaa jira waan ta'eedhaaf miidiyaa keenyas nu baraa dhaabbata keenyas nu baraa nu faana bu'aa isiniin jenna. Jazaakumullahu khayra. Egaa masjiida kana kan inni itti ijaaraa jiru godina Jimmaati. Magaalaa Aggaroo irratti ijaaraa jira. Masjiida guddaa ijaaraa jira. Gamoodha. Darbii lammaffaadha kan inni ijaaraa jiru. 24 fi 20 ijaaraa jira. Masjiida miidhagaadha. Maallaqa isaa yoo dandeenya jedhanii yeroo jalqabaatii fi meeshaa isaadhaa hama barbaachisu baajoo tokko galchanii jiranii
baay'ee gaa dhaabbanni kun dhaabbata jajjabaadha. Dhaabbata hamilee namatti horee abdii nama jajjabeessee namni kun abdii horatee edaa jirraa qabnaadha nama nu gargaaru dhaabbata akkanaa ni qabnaa jedhee qabatamaan lafatti arguu danda'edha jechuudha dhaabbanni kun. Akkuma kana duraan mooraan kuni bishaan hin qabu ture, bishaan hedduu bishaan rakkataa ture, bishaan waduullee hin qabu, bishaan dhugaatiillee hin qabu. Duraan asitti dhaabbanni kun dhufee bishaan asitti biirii bareedaa isaa qotee masjiida kana baasuudhaaf masjiida kana qofa osoo hin taane hawaasni naannoo kanaadha warroonni madarasaa asitti baratan ijoolleen madarasaa asitti barattu madarasaa kanatti barattu bishaan asirraa dhuguudhaan dhiqachuudhaan wada'achuudhaan baay'ee bishaan kun tajaajila guddaa kan kennaa jirudha. Waan gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Erga waan kana hojjetee ka'ee masjiida kana ijaaruudhaaf karoorfatee ol ka'ee akkuma karoorfatee karoora isaa galma ga'ee fi jennaan egaa amma jalqabee hojjetti jira alhamdulillahi rabbil aalamiin. Egaa masjiidni duraan itti salaatamaa ture kun masjiida kana alhamdulillah masjiida kana keessaa gara kana tarkaanfachuuf deemna yoo rabbi jedhe inshallah. Masjiida hedduu dadhabee jiguudhaaf ka'e keessaa rabbiin rahmata isaatiin gara kana nu dabarse galanni kan rabbiiti. Eegantinaan immoo galanni kan dhaabbata kanaati kan hundeessaa dhaabbata kanaati fi walumaa galatti namoota dhaabbata kana keessa jiran hunda galanni jira haa ta'u ittiin aanee immoo warra dhaabbata kana bira dhaabbatanii immoo gargaarsa achirraa biyya alaarraa nu dhufe gargaarsi kun achirraa masjiida kana arganii achirraa nu gargaaranii dhaabbata kana jabeessanii dhaabbanni kun akka nu gargaaruudhaaf hojjetan hundi keessanuu walii galatti rabbi isin irraa haa taqabbalu jazaa keessan rabbi isiniif haa kaffalu miizana hasanaatii keessan rabbi isin haa kaa'u kana caala nama waan gurguddaa biyya kana keessatti akka Itoophiyaatti hojjetu illee rabbi sana taasisu dhaabbata kana inshallah walumaanuyyuu guddifnee guddannee jenna. Jazakumullahu khairan hordoftoota miidiyaa tola ooltummaa bashaashaa miidiyaa keenya sabiskaraayib laayik sheer gochuudhaan nama biraan nu gahaati dhaabbanni kun waan gurguddaa hojjetaa jira waa hedduu gara buudaatti isin agarsiifna nu faana bu'aa isiniin jenna. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.